baay'ee ariifadhu jedha wanta ta'eef egaa hin danda'amu ariifadha akkuma waaqona gargaaritti utuu fiiganii surree dhala utuu fiiganii namarraa mitiidhanii sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 kaasee kan jiru nan dubbisa akkana jedha sagaleen waaqayyoo. Egaa isinitti himaa kadhadhaa isiniif hin kennama barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif hin banama kan kadhatu hundinuu hin fudhata kan barbaadus hin argata balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate isa inni kadhate dhowwatee dhagaa kennaafire qurxummii yoo isa kadhate qurxummii isa inni kadhate dhowwatee bofa kennaafire yookiis ilmi isaa hanqaaquu yoo isa kadhate torbaan qabaa kennaafire. Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqa irraa immoo ammam isin caalaa warra isa kadhatanii fi hafuura qulqulluu kennitu. Galanni waaqayyoodhaaf jecha kana kan jedhe gooftaa Yesuusidha. Mee kadhannaa gabaabaatti akka waaqayyootti dubbatu. Si kadhannaa si galateeffannaa abbaa keenyaa gooftaa keenyaa gaarummaaf tola kee baraara keetiin maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame kan galatame haa ta'u. Maqaan kee irra lafaa irra waaqaa irratti kan galateeffame haa ta'u. Jaalala kee taanaan jiraannee hamaa hundumaa keessa dabarree yaa waaqayyo irra geenye lola diinaa darbannaa isaa yaa waaqayyo dhiibboo isaa bijittirsuu isaa hundumaa keessa dabarree sin jiraanne irra geenye irraa galanni guddaan isaa siif haa ta'u. Utuu inni bokkisu warra keenya utuu naannee aaduu warraan nu geesse yaa waaqayyo galanni bara baraan siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Har'a nuti jirra warra waldaa keessa jiran warra faarfannaa keessa jiran warra lallaba keessa jiran warra yaa waaqayyo gooftaa hojii mana waaqayyo keessa jiranidha galanni siif haa ta'u. Isa kana kan nuuf godhe siidha yaa waaqayyo galanni bara baraan siif haa ta'u. Akka keef jirra maqaan kee maqaa Yesuusiin kan galateeffame haa ta'u. Ilaagaa yaa waaqayyo gooftaa sagaleen kee du'aa mollaa keessa kaasee jiraachisa sagaleen kee duudhaadhaaf gurra deebisa sagaleen kee jaamaadhaaf ija deebisa yaa waaqayyo gooftaa hafuura keetiin jireenya keenya argachuun jaalala kee haa ta'u. Namoonni dadhabaniif namoonni dhukkubsatan sagalee kee irraan kan kee jireenya isaanii keessaa dhukkubaaf rakkina isaanii kan dabala ta'anii sagalee kee sagalee nama haaressuun sagalee nama geeddaru yeroo kana nuuf erguun jaalala kee haa ta'u. Ergaan diinaa ergaan seetanaa akka nageenyeef isa nageenyeef akka jiraanneef wanti darbatamu kamiyyuu qilleensa kanarraa kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Laphee keenyaaf laphee saba kanaatti kan isaan eebba keenya bira kan geenyeef kadhannaa keenya qilleensa irratti qabu kan barbaadu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Nutti dubbadhu si dhageenya maqaa Yesuusiin ameen. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Har'a waldaan gar tokko baay'eedha har'a waldaan gar tokko mootummaadha. Galanni waaqayyoodhaaf bara tokko dhufa bara hunduutu. Egaa kutaa kana walumaa wajjin laalla warri wangeela qabda wangeela keessa irraa dubbifadhaa warri immoo kaan immoo waanii keessa irraa laalladhaa. Egaa isinitti himaa kadhadhaa isiniif hin kennama barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif hin kennama kan kadhatu hundinuu hin fudhata kan barbaadu hin argata balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilmi isaa buddeena yoo kadhate isa inni kadhate dhowwatee dhagaa kennaafire qurxummii yoo kadhate qurxummii isa inni kadhate dhowwatee bofa kan kennuuf jiraare yookiis ilmi isaa hanqaaquu yoo kadhate torbaan qabaa hin kennaafire. Egaa isin namoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqa irraa immoo ammam isin caalaa warra isa kadhatanii fi hafuura qulqulluu kenna jedhe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee guyyaa irraa gabaabamatti iddoo sanitti gargar qoodne ilaalla. Garuu akkana jedha tokko kaasee sagalee kaasee hanga 10tti inni jiru gargaarsa
kaase akka kuranitti gargaarsa argachuudhaaf gaaffii kee dheeffadhu deebii sii kennama gargaarsa argachuudhaaf gaaffii kee dheeffadhu 11 kaasee amma 12tti immoo isiniyyuu waan gaarii ta'e ijoollee keessaniif ni raawwattu isa jedhudha lakkoofsi 13 immoo qofaatti jira isiniyyuu erga waan gaarii ta'e beektanii ijoollota keessaniif raawwattanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo warra isa kadhatanii fi attam caalchisee hafuura qulqulluu haa kennu fedha jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa kutaa kana akka mata dureetti kaa'u kanan yaade gaaffii keetiif waaqayyo deebii siif kenna kajan gaaffii keetiif deebii siif kenna kadhannaa keetiif waaqayyo deebii siif kenna nama miti waaqayyo deebii qaba waaqayyo kanaafitu kadhadhaa isiniif hin kennama barbaadaa hin argattu balbalas rukutaa isiniif hin banama kan kadhatuuf hin kennama jedhe sagaleen waaqayyo bu'uura walitti dhufeenya waaqayyoodhaaf amantoota gidduu walitti dhufeenya nama amanu waaqayyo gidduu dubbiin kun dubbii cimaadhaaf dubbii bu'uuraa mirga yookaanis immoo nuuf kenname nama amana tokko mirga kenname amantee tataana mirga kana siif kenname mirga kanatu siif kenname harka kee keessa jireenya kee keessa jira itti gargaaramuun immoo qooda keeti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ameen maal jedhe kadhadhaa isiniif hin kennama nama meeqa akkana kee argachaa jira amantoota tajaajiltoota lallabtoota irraa hin faarfatu bakka aarsaa kanarra jiru waldaa keessa jiru nama meeqatu kadhatee argata kadhannaan kun immoo edda mirga keenya ta'eeyyuu kadhannaa kana amantii wajjin walitti qabsiisuun nurra jira amma fakkeenyaaf bishaanni kun beekumaa yookaan taatee erga mee bishaan naa kenni taate mee bishaan naa kenni beekuma yoo jedhe naa kenni waaqayyo si naa eebbisu nan dhowwata waaqayyo waan isa harka jiru sin dhowwatu waaqayyo waan fedha keetii waan garaa keetii sin dhowwatu wanti sun garuu jallaadha siinis kan miidhu nama biraas kan miidhu dhaloota kan biraa kan hin miidhe yoo ta'e waaqayyo siif kenna maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kanaaf yeroo tokko garuu mirga nuuf kenname kana ofirratti beeknaadha kadhadhaa isiniif hin kennamaa jedha dubbiin waaqayyo kadhadhaa isiniif hin kennamaa utuu kadhatu maal argachuu balbala rukutaa isiniif banama utuu balbala rukutin maal akkamitti sii banama atoo qooda balbala dhattee rukutu balbala bira geesse yookaan balbala sodaattee deemta yookaan immoo maal ni dallaltee deemta maal balbala cufamaatti bahe egaa balbala rukutaa isinii banamaa jira sagalee waaqayyoo baay'ee kan nama dhibu amma eenyutu mee waan akka dhabu siin hin kennan mee birrii mee doolaarii biyya kanaa kana sin kadhadhaa naa kennee jiru garuu ilmi waaqayyoo inni jiraata kadhadhaa isiniif hin kennamaa barbaadaa hin argattu warri jireenya keenya keessa dhukkubni jiru amma waaqayyoo kadhadhaa na fayyisu waaqayyo dhukkuba kana keessaa kaasi garuu dhukkuba kana gaafa waaqayyoo si keessaa kaasu galataaf fuula isaan dhaabatu taana dhukkuba kana gaafa waaqayyoo si keessaa buqqisu waaqayyoon na fayyisa jettu isa si fayyise kana irraanfatte jennaan dhukkubni sun hin deemti yookaan isin immoo gurraattee baraggattee mana waaqayyo keessa eebba waaqayyo keessa bobaa waaqayyo keessa baatee maasisee tanaa keessatti lama dhootoo ta'e dhukkuba sana si keessa ta'a paawulos akkana jedhe maaliin cinaacha koo keessa isa jiru waraansa kana na keessaa buqqisu jennaan isi ayyaanni godhu waan si kaa humni koo dadhabaa keessaan mul'ataa jedhe galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ayyaanni godhu waan si kaa namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa keessa dhukkuba kan qaban jiru yoo fayyan utuu taalanii cabuu danda'u yoo fayyan utaalanii maal seetanaa keessatti lafa dhabu seetanni moo gadhiisu qaamolee lafa hin ajjeesa kanaaf rakkoon akkasii jiraachuu danda'a haa ta'uyyuu malee kadhadhaa isiniif hin kennamu amma namni hundumtu jireenya isaa keessatti mana isaa keessatti waldaa kiristaanaa keessatti jiruuf
mirga waaqayyo nuuf kenne kadhadhaa isiniif kennama. Mirga waaqayyo nuuf kenne balbala rukutaa isiniif hin banama. Dubbiin kun dubbii waaqayyoodha, dubbii namaa miti. Sagalee waaqayyoo isa jiraata. Isin keessaa ilmi isaa daabboo yoo kadhate eenyutu dhagaa kennaaf ree? Yookaanis immoo ilmi isaa yoo ka'ee qurxummii qabate kadhate eenyutu torbaan qabaa kennaaf ree? Isin iyyuu ijoollee hammoota taatanii utuu jirtaniyyuu waan gaarii gochuun beeku. Ani immoo abbaan keessan inni waaqa irraa attamitti hafuura qulqulluu warra na kadhataniif hin kennan. Hafuurri qulqulluu namaaf gaafa kennamu jireenya namaa keessatti jijjiirama, guddina, mo'icha, ija jabina darbanii deemuu namaaf kenna. Galanni waaqayyoodhaaf. Namni amanu jechuun nama jabaa jechuudha. Nama amanu jechuun nama kadhatu jechuun homaayyuu uffisuu kan hin dandeenye. Nama baay'ee uffisuu hin danda'ama. Wallaansoo sakambooni miti. Wallaansoo fuudhaanaanii nama kamiyyuu uffisuu hin danda'ama. Tooftaa garaa garaa marsanii eeganii itti naanna'anii garuu nama waaqayyoon kadhatu namni hin danda'u. Nama waaqayyoon kadhatu seetan hin danda'u. Nama waaqayyoon kadhatutti karaan hin cufamu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin kadhatta taanaanii fuula kee dura si fuuldura goromtuu nu danda'e darbii deem kan jedhu sagaleen dhaga'e. Haaleluyyaa. Galanni waaqayyo isa jiraataa dhaabata. Waaqayyoon hin kadhatta taanaan sirratti wanti kamiyyuu aboo qabu. Waaqayyoon hin kadhatta taanaan balballi si duraa banamaa. Hin kadhatu taanaan garuu inni biraas, inni ormaas, inni alagaas rakkatte rakkina keetu sitti ajabeessu qaba. Si dhukkuba kee irraa fuudhe kan inni qabu yoo waaqayyoo kadhatte garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni siif haa ta'u. Hin kadhatta taanaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni bara baraa siif haa ta'u. Yoo qabaate immoo kiisii keessaa bilaashee kanaan immoo kiniini bitadhu marfee dhaqii fudhadhu jedheetu waatti laata. Galanni waaqodhaa qaba. Hin kadhattu taanaan fira dalagaa sitti ta'a. Hin kadhatta taanaan alagaa fira sii ta'a. Hin kadhatta taanaan leencatu akka hoolaa sii ta'a. Hin kadhatta taanaan waan hundumtuu karaa irra bakkisii dabarta. Waraqaa eenyummaa keessi gaafata. Biyya lafaa kana keessatti jiraachuudhaaf kadhachuun murteessaadha. Biyya lafaa kana keessatti mana keessas jiraatu biyya lafaa kana keessatti ba'anii galuudhaaf kadhachuun murteessaadha. Eenyu nama amane tokko. Kanaaf mee warri ijoollee qabdan ijoolleen keessan gaafa abbayyee koo harmee koo mee daabboo barbaade tiniin jettu. Daabboo lafa jiru kan daabboo gabaa jiru tu birrii qabaattanii inni wanta kana nama laattu. Waaqayyo garuu inni waaqarraa inni manni isaa waan hundumaan guutu waan nuti gaafanne nuuf kenna. Galanni waaqarraaf haa ta'u. Waaqayyo waan nuti nu barbaachisu beeka. Lafa kana irratti gaafa waaqayyo nama uume utuu nama hin uumin wanta namaaf barbaachisu hundumaa lafarra guutu. Wanta nyaatamu waan agabuu nama taatu agabuu yookaan immoo lafa duwwaa irratti yookaan immoo lafa qullaa irratti dhuunfaa waaqayyo. Waan nyaatamu waan nu barbaachisu hundumaa adda lafa tuulee booda waaqayyo nama uume kana biyya lafaa kana qabate. Har'a garuu sababa jireenyi keenya dhibaa'ummaa guute sababa jireenyi keenya yeroo hundumaa sinfinnaan sana fi hadduu jedhee siree irratti lamadee hadduu jedhee siree bukkeetti lamadee inni kaan siree irra jilbeeffata inni kaan siree jala jilbeeffata inni kaan immoo jilbeeffannaa ma siree irraa sana hunda kun jilbeeffannaa ma siree achina yaa waaqayyo iddoo nagaa na hojjete iddoo nagaa na bulchi yaa waaqayyo iddoo nagaa na bulchite iddoo nagaa kana warra kaan ni bulchi waaqayyo garuu guddaa maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Abbaan koo duree bishaan harkaa buusuuf harka koo dhiqeen harka keettame yaa Kiristoos fuula koo dhiqeen fuula keettame yaa Kiristoos jedha. Gaafa bishaan harkaa buusuuf
Karena aku le salpa bakada kamu salpa. Arka Kristus itu, fuula Kristus itu. Kanafi, afurri kullu gama kala jirenya nama. Wangeela mo Luqaas kana boqonnaa saddeet soddomii shanii kaasee amma 41 yoo ilaaltanii waa'ee namicha jaamaa tokko gara keessumaa lakkoofsi 41 kana jira. Maal akkansiin godhu feetaa ittiin jedhe namicha jaamaa sanaan Bartimeewos nama karaa bukkee ta'u jaamaa sana maal akkansii gargaaru feetaa maal fedhiin keenya irraa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 18 kana keessatti lakkoofsa 35 kaase maal akkansii gargaaru feetaa fedhii isaatti himate ani argaan jiru agartuu koonaaf deebisittiin jedhee inni immoo gooftaa Yesuus Kiristoositti himate kanaaf booda agartuun keessiif deebi'eera amantiin keessi fayyiseera itti jedhe galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Fedhii keessanii itti maxxuu dandeessanii iddoo rakkina keessanii maallan himadha walittanii kan achi asina taasiftan jiraachuu dandeessu maallan kadhadha yookaan jettan jiraachuu dandeessu garuu amantiin isin kadhattan haboo wajjin amantii wajjin waliin makamee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin na keessaa bukaa waan bukaa dhabe maqaan Yesuus Kiristoos kun isa biyyi lafaa ittiin isa wal dhiibu kana caalaa isa biyyi lafaa ittiin qilleensa kana baannee qilleensa waaqayyo uume qabuu hin danda'an ofuma haa qabuu qilleensa kana baannee qilleensa kana qabnee lafa kana dhoosnee addunyaa kana kan irra gochuu dandeenya jedhanii mootonni biyya lafaa warri of tuultoti hafuura salphaafatu kana iddoo inni qabe isin beekamu mataa qabatee morma qabatee beekamu keessaa shut godhee sosokka wayyoo sokkee karaan sokkee dadachaasan isa kaanii haabsanii meetii isanii baanii morma gadi didiu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra addunyaa kana nuti kana boona wanti ta'uuf jiru nu mataa sagaleen waaqayyoo raawwatuudhaaf wanti biyya lafaa kana irratti raawwachuun isaaf ta'u inuma ta'a wanti raajonni raajan wanti raajonni dubbatanii inuma ta'a wanti dubbii waaqayyoo keessa innis mootummaa irratti kaa sabni saba irratti kaa amaatiin intalli wal irratti kaa abbaan ilma irratti kaa inuma ta'a isa kana hin ta'u jettanii eegina. Otuun hin beekin qaddisi mataa keessanii tokko cabee lafa. Kanaaf isa namoonni bebbeekna jedhanii yookaan immoo meeshaadhaan achi keenya irra jedhanii waaqa biras keenya irra waaqa sargina irra humni tokko gararraa kana jira heddisiin kun hin danda'amu jabaadha guddaadha jedhanii ibsan isaan jala kana gararraa ibsuu kan hin dandeenye gararraatti inni ifa keessa kan jiraatu waaqayyo jabaadha galanni waaqadha. Kanaaf utuma seetanni bokkisu utuma inni baroolu jiraachise gooftaan utuma inni karaa cufu waaqayyo gooftaan karaa nurraa bane utuma inni dukkana uffisuudhaaf deemu waaqayyo gooftaan machaa dukkana ifatti gaddare arraan dhufe maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu salphaatti yookaan akkaatama salphaatti waan as geessanii akkasitti waldaa kiristaanaa keessa teessisanii isinitti fakkaata garuu kana miti waaqayyo isiniif lolee waaqayyo isiniif dubbate utuma isiniin kadhatanii kadhannaa keessan baay'ee deebiitti kenneera waaqayyo utuma isiniin himatiniyyuu utuma kana jenniyyuu waaqayyo waan hundumaa nuuf godheera maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf abbaan keessan inni waaqarraa warra isa kadhatanii hafuura qulqulluu adda haa kennu. Waaqayyo keenya inni waaqarraa hafuura keenyaafis foon keenyaafis deebii qaba. Namni tokko jireenya yookaan immoo bulchiisa lama gidduu foonsaa hafuurasaa yoo dadhabde gara foon keetti bulchiisa fooniitti yoo jabaatte bulchiisa hafuuraatti jireenya qixxee hin ta'u dabbaalli hin ta'u hafuurri qulqulluudhaaf hafuurri biyya lafaa yookaan hafuurri seetanaa dabbaalli ta'uu hin danda'an tasuma hin danda'amu wanti kun walii galuu hin danda'an kanaaf yookaan bulchiisa foonii keessa gaafa jiraatu namni maal akka inni godhu hunduma isaa immoo isin iyyuu beeku bulchiisa hojii hafuuraa keessa gaafa jiraatu namni maal akka inni fakkaatu iyyuu beektu
Waaqayyo gooftaa machaa akkana jedhe bartootaan humna amma argattanitti Yerusaalem keessaa hin bahinaa jedhe. Humna amma argattanitti Yerusaalem keessaa hin bahinaa. Humna yeroo argatan garuu sodaan hin jiru. Humna gaafa argatan garuu rakkinni yoo jiraate sodaan hin jiru. Humni jiru taanaan inni humna hin qabne nama sodaachisa. Inni humna qabus nama sodaachisa. Waan hundumaan nama naasisa. Baalli mukarraa lafa buutee sodaan jira. Dhagaan lafa onee sodaan jira. Garuu humna namni qabu humna isaa dhabuuf qopheessa. Kanaafitu humna amma argattanitti Yerusaalem keessaa bahinaa. Waaqayyo gooftaan nuuf hafuura qulqulluu kenneera. Hin kennas garuu ittiin kadhachuu, ittiin lallabuu, ittiin faarfachuu, ittiin hojii gaarii ta'e hundumaa raawwachuu kan gooftaan keessatti. Yoo ta'u dhaaba maaltu ta'a? Aboo Waaqayyo isinii kenne kanatti yoo itti gargaaru waanta baay'ee keessan akkuma tasaa obboleettima keessan tamanaa obboleettima keessanii fudhatanii waldaa keessatti taphatan baay'ee keessan immoo gurbaa sana tamanaa gurbaa sana fudhatanii akkasin ta'u har'a garuu jijjiiramuutu isin irra jira. Namoonni akkasii yoo jiraatan jijjiiramuutu isin irra jira. Akkuma isin Kiristoos fayyinaaf nuwaa, Kiristoos jireenyaaf nuwaa. Garuu namoonni akkasii obboleessa keessaniif jettanii yookaan obboleettii keessaniif jettanii gara waldaa kan keessan waldaa keessa kan jirtan amma garuu ammaa kaasaati deemsa keessan sirreessa deemsa keessan qajeelcha Waaqayyo hunduma keessanitti haboosinitti kennuu barbaada. Anamma darabeen koo nageenya yaaddaa baddee lama galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Paastariin gaafa darabeessa beekuma kunoo taaddee abdiisaa hundumti keessan gaafa garuu akkana jedhee mukaan ifa manaa godhaa gara kanatti waan nafeessuu beeku lafta abdatan sanyii nyaate namni abdatan galfata nyaate jedha. Lafti abdatanii sanyii nyaata namni abdatan maal nyaata galfata nyaata. Meeshee kana waan abiti galikaa jedhee gaafa namni itti laadhate lafatti immoo sanyii gaafa dha achumaan ciniintee lafa boqqii hin ta'ina jajjabaadhaa. Siree Waaqayyoon sodaadhaati Waaqayyoon baadiyyaa. Isa waa'ee nama Kiristoosiin isa siif fannifame. Kiristoosiin isa siif fannifame. Paastariirra ana nama laaltanii yookaan nama wal jaarsanii waldaa laaltanii jennaan hin gufattu. Gufachuu dandeessu. Maaliif? Akkaataan itti taasisu isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Akkaataan itti lallabu akkaataan itti barbaadu isiniif ta'uu garuu Iyesuus Kiristoos nama hundumaadhaaf ta'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama hundumaa gammachiisa. Nama hundumaa garaa ciibsa. Nama hundumaa fayyisa. Amma tunu ta'e as keessa inni namanu isin namannis warri gooftaa Yesuusin beekanis warri gooftaa Yesuus beekan as keessa jiraatanii qoqqoobachaa waa jenna garuu Yesuus Kiristoos rakkina akkasii qabu. Hin amantu jireenya kee keessa akka amantu waa ka'a. Jireenya kee keessa gaaffii jiruuf deebisii kenna. Marree kanaa bitu gooftaa Yesuus akkana jedhe maaddii ijoollota irraa fudhanii buchulloota jedhan buusan jedha. Lakkii maaddii ijoollota irraa kadhachee immoo bunaannatti buchuudhaan bunaannatti sarjata amantiin keessi fayyiseera jedhe galanni Waaqayyoodhaaf. Akka seeraatti fayyina argachuu hin dandeessu garuu isheen deebiin isheen deebifte deebii ajaa'ibaadhaaf deebii dinqisiisa amantiin keessi fayyiseera kana itti irraa argee bunaannatti isin garuu dhugaa Waaqayyo isa jiraata illa keessan illee walirra naqattanii oftanii barcuma kana fakkaatu waldaa kana fakkaata kunoo waldaa akkasii keessa teessanii sagalee Waaqayyoon dhaga'uudhaafis dhageessuudhaafis carraa isiniif kenneera Waaqayyo galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun hundumtiyyuu dhiiga Yesuus Kiristoositti kaffalan jireenya ammatti jiraattu kan jireenya ammatti jiraattu kan dhiiga Yesuus Kiristoositti kaffalan isinii kaffalame jenna. Atau sini din kafalamne atau din kafalamne maaltu jiraate lallaba hungeera maaltu jiraate faarfata Waaqayyo utuu Waaqayyo hin jirre utuu dhiigni Yesuus Kiristoos
Dua sana bira nunda barsine deedi injiraannu jalanni waaqayyo dhaabaatu sagalee waaqayyo sagalee waaqayyo nu faayibbisu galateeffannaa baay'ee ariifadhu waan naan jedhaniif ariifadheera jedhee yaada garuu jechuun kadhadhaa isiniif hin kennamu barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif banama aboo isin harka jiru godhama akkasumatti hin ilaalina qottoo qara mukaa jala ka'ame hin qabne abbaa keenyaa gooftaa keenyaa si galateeffannaa gaarummaa tola keef geggeessaa marjummaa kee hundumaaf galanni ulfinni guddaan waaqaaf lafarratti siif haa ta'u kadhadhaa isiniif hin kennamaa jettee tasii kadhanna elaa namoonni baay'een as keessa jiran dhukkuba qabu rakkina qabu gaaffii hedduu qabu gaaffii isaaniillee kan yaa waaqayyo baabiliidhaaf akaakiliirraa dhaalan gaaffii baay'ee qabna maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana sagalee keerraan kan ka'e iddoodhaa kan fuudhame haa ta'u dhukkubni namoota keessa jiru wanti nanna nyaatu wanti mataa qabee jiru wanti laphee qabee jiru akka namanneef akka hin jabaanneef sagalee keessa jiraataa kana akka hin qalbeeffanneef wanti nu qabee jiru yeroo kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin nu biraa kana haa ta'u yeroo kanaa kaasee humni diinaa humni seetanaa yaa waaqayyo nu biraa kana haa ta'u yaa waaqayyo barri kun barattamee jechuudha darbi baratti waaqayyo waa'ee koodhaaf dubbateera waa'ee koo waan haaraa godheera jechuudha dhabne keessa jira maqaa Yesuus Kiristoosiin humna keenya aares yaa hafuura qulqulluu humni yaa waaqayyo inni bara ergamootaa dhangaleessuun humna hafuura qulqulluu amantoota kana irratti dhangala'u humni isaan faarfachiisu humni isaan lallabsiisu humni yaa waaqayyo isaan jabeessu amantoota kana irratti kan dhangala'e haa ta'u humni dhukkuba keessa isaaniitti furan maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya amantoota kana irratti kan dhangala'e haa ta'u yeroo kanaa kaasee dhukkubaan hin nyaatamin yeroo kanaa kaasee maallaqni isaanii mana yaalaatti dhangala'e maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee humna hojjetu of keessaa qaba sagaleen kee kun humna hojjetu of keessaa qaba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni jireenya isaanii irratti kan dhufe haa ta'u manatti kanaman iddoo isaan jiranitti sagalee isaan fayyisu isaanii arge yeroo kadhata keenyaa guutuu nuuf kadhata inni humna hojjetu nuuf ta'uutees mootummaa kee keessaa qooda humna hojjetu qaa gooftaa Yesuusiin ameen